Kalen turun singar garbe Tokalati berisu tante beraru tante Sefera kopate tase Kalbinti adinti waliti hidada Garba untanu nuhone la feda nudiga la feda Kopi kana qopheessitiin ka na qeebale jechuudha obboleettii xiyyaatti argamti warreen jechuudha faatee maal jettanii jala kanatti maraachaa jirtan jechuudha kana biratti argamtu obboleettii xiyyaa biratti argama kanaaf turtii waggaa dheeraa booda wal agarre qophii kana hundaayyuu qopheessitee jette obboleettii xiyyaa mee maal jettanii hedduu galatoomin jaanaan gara kiyya hiriyootan kiyya wajjin ta'uudhaan dubroota kiyya wajjin firoota kiyya wajjin ta'uudhaan waan kana qopheessite kanaaf qophii akkanaatiin isin nasimachuu isiitiif hedduu galatoomin isin jedha obboleettii. Kanaaf asitti argitan immoo hin beektanii daawwattoonni kiyyaa kaasitti argamu jechuudha durbicha kiyyaa asitti argama. Kalbinti adinti waliti hidada Garba untanu nuhone la feda nudiga la feda Agarratti jechuudha warreen faatee jirtan warri coggaarratti ka'ee jedhe coggaaraan keessan akkasumatti akka gubateetti itti hafuuf isin jedha turtiin biyya Dubaay hedduu namatti tola magaalaa Aleenitti jechuudha obboleettii xiyyaan hedduu galatoomii maqaa daawwattoota fi warri na daawwatan warri maatii Kush 5 show tan galatasiif qabu isaanis immoo koomentii jalatti maal jedhanii akkasii barreessan wajjumaan laala hedduu galatoomin siin jedha mee haa ta'u durbii keenya asirratti maal jedha akka itti ani immoo wanna jedhu yoo kaleessa durbii wajjin baga gammadde arrammoo obboleettii ta'e wajjin gammaddu baay'ee nullis wajjin gammannee jirra ammallee sitti haa tolu baga rabbiin nagaan waliin isiniin ga'ee obboleettii ta'eetiin aamin galatoomin aamin isatti baga wal geettanii aamin haa ta'u asiistu maal jettan Wanti jedhu bakka kanatti walitti qabamnee argamu keenyaa fi baay'ee nutti tola. Baay'ees gammannee irrallee isinis akka gammaddan abdii walirraa qabna. Obboleettii keessan tanallee rabbiin umurii isin haa dheeressu. Durbittii keessan tanallee kan biratti argamtanii biratti qofattan tana nama sadarkaa kanaa olitti hawwitanii biratti qofattan rabbi isin haa taasisu. Walumaa galatti gammachuun gammachuu dabalataan adeemtu isin taataatu. Galatooma ulfaadhaa nagaan jiradhaa isin jenna. Ayyee galatooma ulfaadhu haa ta'u asiistu maal jettan maal sitti dhagahame? Ana gammachuu guddatu natti dhagahame. Magala maatii kana hundaa jechuudha akka isin koomentii jalatti naa galateeffattan abdiin qaba. Kan gara biraatti jechuudha warreen immoo maatii keessanii osoo waliin argin biyya namaatitti rakkachaa dararamaa jirtan immoo rabbiin maatii keessanii nagaa wal isin agarsiisuu isin jedha. Kan maatiin keessan immoo mana hidhaa keessatti dararamaa jiru immoo rabbiin maatii keessan mana hidhaa keessaa isin haa baasu isin jedha. Kan mana arabaa keessatti rakkattanii mana madaala keessatti rakkachaa jirtan rabbi rakkoo isin haa furu isin jedha. Walumaa gala rakkoo duniyaa fi akirallee rabbiin isin haa furu isin jedha. Galatooma ulfaadha. Sistarii Tiyaatis hedduu galatoomii maqaa daawwattoota fi kabajamtoota kiyyaa maqaa Kush 5 show studiootiin galata guddaa siif kennee jira. Ati ka quxisuuti yeroo dheerallee taatu jechuudha. Ayyee haa murroomne galatoomaa isin jira karaa keeka muruusitti. Nadhaam saarii wajjumaa walumaa gala nadhaam sinu tokko tokko narraa dhaam saa baay'ee. Jamuran qabde. Amantiin addan baasii kiristaanaaf islaaman
ummata oromootiin na jedheeni salaama yoo lubbuudhaan jiraanne nu walaagina qaama mina guurii allaattiigi maaloo waasetti dhahamam dirree oromiyaadhaa hunda naanna hiikaman amantiin addan baatiigi kiristaanaaf islaaman ummata oromootiin na jedheeni salaama yoo lubbuudhaan jiraanne nu walaagina qaamaan fachuudhaaf biyya ofii gaddeessuun ijoollee biyya kootiif ormi yoo dirqisiisuun anjiroon biyya hambaa tolus naan gammachiisu anjiroon biyya hambaa tolus naan gammachiisu fachuudhaaf biyya ofii gaddeessu ijoollee biyya kootiif ormi yoo dirqisiisu anjiroon biyya hambaa tolus naan gammachiisu anjiroon biyya hambaa tolus naan gammachiisu lagenan nuraya warra goti biyan bareti